kabajamtoota uummattoota Itoophiyaa, Sagalee ol fuudhi. kabajamtoota sabaa fi sablammoota biyya keenyaa hundumtuu har'a ibsa gabaabaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Innis maali yoo jettan, akkuma beekamu raayyaan ittisa biyya keenyaa opereeshinii sigibgib juntaa fi garee badii TPL irratti fudhachuuf tarkaanfii eegaleen har'a guyyaa 73 geenyeerra. Guyyaa 73 keessatti kaleessa lola irraaf jalaan gaggeessineen magaalaa Maqalee guutumaan guututti jalaa haga lukaa, mataa hanga lukaa, mirgaa bitatti guutumatti to'annoo kana jala oolchinee bulchinee jirra. Haa ta'u malee sibgebgeb juntaan yookiin immoo murni badii yexuut innaat nakaash inni jedhamu haalaan hin beeyneen dahatee raayyaa ittisa biyyaa keenya osomaa inni rafu galgama dhufee magaalaa Maqalee keessaa muxuxu godhee yaasee jira. Haa ta'uuti gammachuun keenya immoo galgala seennee gana bahuuf keenyatti baay'ee daangaa dabree jira. Caffaraa jirra. Isinis caffaraa gammadaa sigibgib juntaan ይጠፋል ይመኑኝ። የሞት ይሞታል እንጂ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ይሄ ነው ወደ አድጊ ወደ ሰባቲ Sare.